Sammuun isaanii keessaa fuudhameera. Waaqayyo dhala namaa isaan godhee akka namaatti akka yaadanii fi jiraatan adeemanii fi deddeebi'aniif ofitti fakkeessee uume. Isaan garuu Waaqayyo nama godhee nu uumuun isarra hin turre, saree godhee nu uumuutu irra ture jechuudhaan akka sareetti nyaataa karaarras adeemaa, akka sareettis karaarratti fincaa'aa, maqaa isaaniis maqaa sareetti jijjiiraniitu jiru. Baay'ee waan nama naasisudha. Namoonni tibbana gocha kana raawwataa jiran biyya Ingiliz, Gibxii fi Ameerikaa keessatti warra jireenya gadhiisii jiraatan warra dhiiraa akka isaanii waliin gadhoomanii fi cubbuu fi hammeenya isa xumuraa biyya lafaa kana quufanii waan godhan dhabanidha. Tarii yeroo kana isiniin jennu piraankii yookaan fiilmii waraabame isinitti hin fakkaatin. Namoonni saree ta'anii maqaa saree fudhatanii mana saree keessa jiraatan sammuu isaaniis ganan hedduudha. Weellisaa beekamaan lammii Eertiraa ta'ee Gooftaa Yesuus Kiristoositti amane. Weellisaan beekamaan Daani'eel Moges jedhamu kun Gooftaa fudhatee barnoota amantii cimsannaa fi bu'uuraas baratee guyyoota muraasaan dura cuuphameetu jira. Tajaajila faarfannaa Paaster Shawaayyee Daamxee waggaa 50ffaa sababeeffachuun Waldaan Kiristoos bulchiinsa kaabaa Adaamaa keessatti sagantaa kadhannaa fi galateeffannaa taasisaniitu jiru. Seenaa faarfannaa Wangeelaa Itiyoophiyaa keessatti faarfattoota beekamoo ta'anii Paaster Shawaayyee Daamxee waggaa 50ffaaf faarfannaan tajaajilanii kanaas kan ibsame yoo ta'u, badhaasi garaa garaas isaaniif taasifameetu jira. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya mata dureewwan oduu akkuma jalqaba isiniif dhiyeessine oduuwwan biyya keessaa armaan olitti isiniif dhiyeessinee fi qophii dabalataa gara biroollee isiniif qindeeffannee dhiyaannee jirra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhiyaattan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaallatan wayita karaa chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaa sagalee keessan ta'e kana wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Karaa fuula weebsaayitii keenyaa barreeffamaan argachuu kan barbaaddan www.christiannewsethiopian.com jettanii kiroomiirraan yookaan googiliirraan search gochuudhaan nu argachuu ni dandeessu. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjin hadabarru. Waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan Miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristiyaan Miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu. Viidiyoo kana hundumti keessaniyyuu like gochuudhaan jalqabaa. Odeessa keenya wayitaawaa yeroo kanaa oduu gabaabaa tokkoon isiniif jalqabna. Oduu gammachiisaadha. Weellisaa beekamaan lammii Eertiraa ta'ee Gooftaa Yesuusitti amane. Weellisaa beekamaan Daani'eel Moges jedhamu kun Gooftaa fudhatee barnoota amantii cimsannaa fi bu'uuraas baratee cuuphameera. Waldaa Ba'egziyaabeer Tawaddaachwaal jedhamtutti barumsa amantii cimsannaa baratee kan cuuphame weellisaan duraanii kun gammachuun argate guddaa ta'uu ibsee jira. Waldaan Kiristiyaanaa kun abbaa mul'ataa Sisaay Azuuzaa faarfataa faarfannaasaa na ergi jedhuun beeknuun kan hundeeffamtedha. Waldattiin magaalaa Finfinnee naannoo marfataa 22 yookaan addabaabaayii 22 jedhamtutti kan argamtu yoo ta'u erga bu'uureffamtee reefuu ji'a 5dha. Yeroo gabaabaa kana keessatti lubbuuwwan haaraa hedduu
Yesuusin dhugaa ba'uun barsiisaa cuuphaa gara mootummaa Waaqayyoottis dabalaa jirti. Waa'ee lubbuu haaraa gara mootummaa Waaqayyootti dabalameef Gooftaan galataa fudhatu. Gara qophii keenya lammataatti yeroo darbinu daawwattoota keenya tajaajila faarfannaa Paaster Shawaayyee Daamxee waggaa 50ffaa qophii ilaallatutti wal wajjin dabarra. Faarfataa Paaster Shawaayyee Daamxee waggaa 50ffaa bara tajaajilaa isaanii sababeeffachuun waldaa Kiristoos bulchiinsa kaaba Adaamaa keessatti sagantaa kadhannaa fi galateeffannaa taasifameefii jira. Seenaa faarfannaa Wangeela Itoophiyaa keessatti faarfattoota beekamoo ta'an Paaster Shawaayyee Daamxee waggaa 50f faarfannaan tajaajilaa turaniiru. Paaster Shawaayyee Daamxee albamii faarfannaa 18 saba Waaqayyoof dhiyeessuun galiin albamiiwwan 16 lallaba Wangeelaa fi waldaa Kiristaanaatiif akka oolus nama kennanidha. Wiixataa adoolessaa 2015 sagantaa galateeffannaa fi kadhannaa kana irratti waldaa Kiristoos Adaamaa Noorz Masarata Kiristoositti geggeeffame kana irratti geggeessitoota waldaa irraati kennaa adda addaan kan kennameef yoo ta'u tajaajiltoonni garee kadhannaa waggaa 14 dura waldaa kana hundeessanis kennaa galataa adda addaa kana irratti waan itti dhagahame ibsaniifit jiru. Sagantaa kana irratti barreeffamni seenaa tajaajila amanamaa fi of kennuu jedhu paasterii waggaa 50f tajaajilan kana paaster faarfataa Shawaayyee Daamxeetiin qophaa'ee dhiyaateera. Dhumarratti paaster Shawaayyee Daamxee waldaa Kiristoos Faawundeeshinii Adaamaa kaabaa waggaa 50ffaaf tajaajilaa turan galateeffachuun Yesuus yeroo dhiyootti dhufee Tsiyoon keessatti hunda keenya nu tokkoomsas jedhanii jiru. Kaawunsil miidiyaarraa odeeffanne. Xumura qophii keenyaatiin daawwattoota keenya ergaa of eeggannoo barbaachisu sin biraan geenya. Sammuun isaanii keessaa fuudhameera. Waaqayyo dhala namaa isaan godhee akka namaatti akka yaadanii fi jiraatan adeemanii fi deddeebi'an hojjetanii tajaajilanii of jiraachisanii fi sanyii isaanii bakka buusaniif of fakkeessee isaan uume. Isaan garuu Waaqayyo nama godhee uumuun irra hin turre saree godhee uumuutu irra ture jechuudhaan akka sareetti nyaataa karaarras adeemaa akka sareettis karaarratti fincaa maqaa isaanis maqaa sareetti jijjiirratanii jiru. Baay'ee nama naasisa. Namoonni tibba kana gocha kana raawwataa jiran biyya Ingiliiz, Misir yookaan Gibxii fi Ameerikaa keessatti warra jireenya gadhiisii jiraatan warra dhiiraa akka isaanii waliin gadhoomanii fi cubbuu hammeenya isa xumuraa biyya lafaa kana quufanii waan godhan dhabanidha. Tarii kana yeroo isiniin jennu piraankii yookaan fiilmii waan waraabame isinitti hin fakkaatiin namoota saree ta'anii mana saree keessas jiraatanii sammuu isaaniis gananidha jarreen kun. Maarree jarreen kun akka sareetti gurguramaa akka sareettis jiraatu. Nama akka saree kanaatti jiraataa jiru keessaa tokko lammii Ingiliiz kan ta'e tokko karaa foddaa TVtiin akkas jedhe nuti jireenya rakkiftuu fi dhiphiftuu kana hin barbaannu. Kanaafis yaadda'uun nun barbaachisu. Ijaa kanaaf akka sareetti deddeebi'uu fi akka saree ta'uu filanneerraa jechuun dubbateera. Namoonni karaa irraa adeeman namoota namummaa isaanii isa ulfina qabeessa kana dhiisanii namaan harkifamaa jilbaa fi harkaan lafarra adeemaa fi akka sareetti karaa irratti haganii fi fincaan kana yeroo argan qoosaa isaanitti fakkaatee itti bashannanaa jiran baay'eetu jiru. Isaan garuu jireenya isaanii yeroo hundumaa akka saree taasifatanii warra jiranidha. Kun hundumtuu barri xumuraa sun akka gahee nu hubachiisa. Namni ulfina isaa dhiisee gadhummaa fi uumamaaf garboomaa ta'uu filachuun isa Waaqayyo nama godhee isa uumeen ati sirrii miti dogoggorteetta ani nama miti sareedha jedhee Waaqayyoon arrabsuu isaa agarsiisa. Waaqayyo dhaloota keenya hadammaqsu. Guyyaa kana keessummoota wajjiniin gara keessan kan dhufnu luba Dr. Yoonaas Yiggazu pirezidantii waldaa Kiristaanaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaa akkasumas immoo Bishop Daniel Selbo Bishopii North American Lutheran Church taaneetu isaan North American Lutheran Church irraa dhufanii akkuma beektan haala biyya keenya keessa jiru ilaalchisee Waaqayyoonis kadhachuudhaaf haala biyya keenya keessa jirtu keessatti immoo maal gochuu dandeenya maal gargaaruu dandeenya isa jedhu mari'achuudhaaf yaaduudhaaf daawwannaadhaaf dhufne
kanarratti yeroo gaarii waaqayyo nuuf kennaa jira. Haala gidduu kana ta'aa jiru waldaa kiristiyaanaa keessattis waldaa kiristiyaanaadhaa alattis saba keenya gidduutti waan ta'aa jiru baay'ee itti gaddaa garaan keenyatti cabaa waaqayyo harka isaa diriirsee rakkina saba keenya gidduu jiru akka inni buqqisuuf waaqayyoon kadhachuudhaaf kan nuyi dhiyaanne akkasumas immoo kadhannaa labsuudhaaf seexanni dhiiga dhangala'uu jaallata dhiiga dhangalaasuus jaallata kana immoo waaqayyo hin jaallatu. Toma waaqayyotti kan jaallatamtanii uummata biyya keenyaa amantoota bakka adda addaatti argamantan hunduma keessan ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jaalalli waaqayyoo tokkummaan hafuura qulqulluu hunduma keessanii wajjinaa ta'u nagaan isiniif haa ta'u. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti waldaan kiristiyaanaas biyyi keenyas qorama adda addaa keessa darbaa jirra. Biyya keenya diinni itti bobba'ee biyya badhaadhinni guddaan irraa eegamu biyya gammachuudhaaf maltu biyya ofirraa haftee ormaa fi bu'aa ta'u buusuu dandeessu karaa kamiin iyyuu haa ta'u karaa beekumsaa haa ta'u karaa qabeenyaa haa ta'u karaa ofitti amanuu haa ta'u biyya gaarii kana humni adda addaa itti bobba'eetu cabsuu yaala. Biyyi keenya waggoota darban kana dirree dhiigni utuu walirraa hin citin itti dhangala'u taatee jirti. Haalli nu keessa jirru wal makaa garri isaa kan hin beekamne fakkaata. Garuu wanti tokko jira. Nuti waldaa kiristiyaanaati, geggeessitoota waldaa kiristiyaanaati, hojjetoota waldaa kiristiyaanaati, hundumaan ol immoo amantoota erga taane immoo wanta waaqayyo gochuudhaaf jiruuf wanta inni danda'u amanneetu akka amantootaatti jiraanna. Haala abdii kutannaa keessatti abdiidhaan jiraanna. Haala dadhabbii keessatti jabina fuula duratti ilaallee tarkaanfanna. Haala yaaddoo keessatti of keessatti amantii qabna. Waaqayyoon amanna. Waaqayyo haala jiru kana hundumaa jijjiiruu danda'a jennee amanna. Dabnee du'uu hin barbaannu. Ergaa qabna gatii ta'eefi akkuma Phaawulos jedhe an jireenyaan jiraachuun koo isiniif waa'ee baasa akkuma inni jedhe yooyyuu Kiristoos wajjin ta'uu hin jaallanna ta'e jireenyaan jiraachuun keenya immoo waa'ee baasa. Jabaadhaa barri hamaan hin darbaa yeroon ifaa immoo hin dhufaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'ee ulfaadhaa lubaa. Egaa lubi akkuma isaan dubbatan gidduu kana dhiiga dhangala'uu keessatti amantoonni baay'ee lubbuun isaanii darbeera. Akka staatistiksiin amma waldaa kiristiyaanaa qaqqabetti maqaan Yesuus keessa duwwaa gara nama 34tu awwaalame torban kana duwwaa. Kanaaf isa kanaaf baay'ee kadhataa jirra. Lubbuu isaanii waaqayyo haa boqochiisu. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyo tokko. Ameen. Naannoo bulchiisa mootummaa Oromiyaatti, Wallagga Bahaatti, ganda Gaalloo jedhamutti waldaa Geelaa Makaana Yesuus amantoota jiran irratti ajjeechaa waliigalaa raawwate ilaalchisee ibsa karaa waldaa kiristiyaanaa warra wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaa kenname. Waldaan kiristiyaanaa warra wangeelaa Itoophiyaa biyya Itoophiyaa kana keessatti waggoota 125 ol tajaajilaa kan turtee fi seenaa bal'aa kan qabdudha. Waldaan kun jalqabuma seetii kaaftee namummaa isaa guutuu tajaajiluu kan jedhu qajeelfama qabattee tajaajilaa turteetti. Tajaajila isheetiinis immoo jireenya namoota baay'ee karaa gaariidhaan tuqxee jireenya ilmaan namootaa baay'ees fooyyessiteetti. Mootummaa biratti yeroo hin murtoofnee fi eeyyama argattee amma guyyaa galmeeffamtutti kunis immoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1951tti tajaajila kennaa turte sana irra deebitee cimsuudhaan tajaajilli
waldaan kun kennitu tajaajilli waliigalaa isa durii caalaa daangaan isaa bal'atee akkasumas immoo jireenya namaa irratti fooyya'insa fiduu irratti ga'ee guddaa akka inni taphatu gochuudhaa fi dhamaa baay'ee gochaa jirti. Akkuma beekamu waldaan kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus yeroo ammaatti amantoota miliyoonii 11 ol kan qabdu yeroo ta'u amantootuma kana qabattee guutummaa biyyattiitti bakka adda addaatti hojii wangeelaatii fi misoomaa waliin qabdee tajaajila guutummaa kennaa jirti. Tattaaffii guddina biyyattiitiif godhamu keessattis immoo ga'ee guddaa taphataa jirti. Guddina biyyattii keessattis immoo ga'ee guddaa taphataa akka isheen jirtu beekamaadha. Kun kanaan utuu jiru amantoota waldaa kanaa kan ta'anii geelaa makaana Yesuus iddoo jedhamutti kan walitti qabamanii turan amantoonni sirna sagadaarra utuu jiranii hidhattoota naannoorraa adda kan ta'e bifaanis karaa adda addaatiin iyyuu dhaloota naannoof namoota naannoorraa adda kan ta'e kan ta'anii fi hidhannaa ulfaataa kan qaban baay'inaanii gara mana sagadaatti humnaan seenuudhaanii namoota irratti ajjechaa waliigalaa geggeessanii jireenyi nama 15 kan ta'u akkuma sanaan battalumaan akka hin darbe yoo ta'u namoonni danuun immoo madaa'anii jireenyi isaanii rakkina keessa galeera. Balaa kanaan jireenyi isaanii kan darbe yookiis immoo kan du'anii obbo Kaasaahun Xilaahuun, Misgaanuu Areeruu, Dassaaleny Warqinee, Imbullee Biliidaa, hojjetaa wangeelaa Geetaachoo Abarraa, Baddiluu Taammiruu, dargaggoo Daawit Fiqruu, dargaggoo Yohaannis Geetaahun, dargaggoo jireenyaa Yamaanee, obbo Admaasuu Tasfaayee, Abdii Masfin, Darajjee Bayyanee, Haayiluu Eliyaas, Malkaamuu Gabbisaa, Abrahaam Kamisoo turani. Waldaan kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa haala gaddisiisaadhaaf suukanneessaa akkasiitiin darbuu jireenya amantoota isheetiitiif gaddi guddaan itti dhaga'amaa. Gochaa kanas immoo baay'iftee guddiftee gadi fageessitee hin balaaleffatti. Keessumaa immoo amantoonni nageeyyiin siviil kan ta'an amantii isaaniitiif kadhataaf gara mana sagadaatti walitti qabamanii yoo jiranitti amantoota kanatti ol seenuudhaan ajjechaa yoo isaan irra gabu karaa mootummaadhaa hordoffiin kamiyyuu utuu godhamin hafuun hordoffiin dursee badiin utuu godhamin dura godhamuun irra turus godhamuu dhiisuun ergasii booddes immoo hordoffiin utuu godhamin calma jedhamee darbuun waldaa kiristaanaa keenyaa baay'ee gaddisiisaa. Mootummaanis immoo itti gaafatama isaa akka ta'utti hin baane kan jedhamu komee qabna. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin wayitawaan yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuun mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Yaada keessan koomentii irratti nuuf qooda. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Saatota muraasa booddee odeeffannoo kiristiyaanummaa fi biyya keenya gara birootiin hamma deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.